gelte. Iyanjo. Akai de bilas ke shedu be kontre serana I kodago. Mani arramo de chuma parida sotikadi. Oh. Mala jaja. Wanti kan mati jura. Mala pade. Mati jura. Uso unjiran. Isa ashabo kan ni fidibe. Isa ako. Jabili. Pero ka uje. Sabat. Oke. Ini dah masih hati, oke deh. Iso di godana. Di duman. Ya, kabe amma. Nanti tu deh. Tika barai. Kemana? Sekarang apa? Bye ke jola titlako. Baru sih. Baru ko la. Isa baga kil television. Kau apa boleh suntuk apa itu? Kabe na jaya ko amma ko. Dia naga dia. Kalau tu mau haja. Oh. Bishan tu niya. Akka dia rakito ni dia bani. Isa jadi bukan. Asa. Shi sila sin barbadan naga nanti. Naga. Ayya. Isin wali malida. Wala. Wotre benya kabdu. Engkau. Wewe sin barbade uchiwe ida. Atau ka. Ochina na gitore nani. Kabenya ko ntani kene mana kana bile sin kene. Atau. Atau luga. Amma gara kene ko yitimat. Lakini Kira kau tu sih. Mani barbade ko jira biya kana. Memi ko ni rondu mar kene ko. La mujichi. Memi chaga mujichi ne dani. Nanti. Akana bagara ka su mana ka tisha sagan lebe. Kana biyu. Sita karse ba rondu ko. Ina je. Dapat tu ben. Bishana yang kita ini mai terasa. Ina so ni radio ke. Yanu har mi wanta ka je je kan wan. Yo aje ni wa kayu mau tinggal dulu. Lo sita ni la hayi rodun ni bu. Ina bunni Tu rodun. ni final kan. Yo mama tinggal tadi macam wan sioga. Ini waktu. Sa zuwa fakal. Sendiri. Atau. Kana biyu inu fanni gas. Kamu ni Kau nak ama mes ada kau. Rakon ko bamba ba de ko ni no ci kan. Ini masalah dia kan. Ya ada yo. Saya mau ada sini apa? Adu du amar ba de. Ada aku nak gabuneu. Sorry. Adu ni. Ya de la. Jadi me. Gati moli galle. Gatira kena kau. Kabinyo kan dia. Kalau boleh terlalu dasi. Ada luga. Boleh. Wala situng galu mo ikite. Gakina kau mal mal ko bayar bidara. Ada. Pasman. Ini kan mesti. Ish. Kau usah. Boleh. Jadi begini macam ni. Ada. Bahan anu aja sari hidup tu. Kapan tadi tu? Baik namun. Berapa kata ni? Udah loh memang. Ya tu nanti sejauh mana dia akan baik dulu. Ish. Ada. Kalau masalah. Sudah. Berapa tu?
Maal isin kayyarada kana hin dhabdan immoo beekaru. Sinu kayyarada. Weeni nu jirsiisu dhuftanis. Maal weeni indi darabbee isin dulu maagas. Isin galagalchina. Ugo achi galagalchaa bineensa caakaa kana kan dhuganii. Bineensi guddan. Baata bineensa. Baata bineensa jira dalli. Kan gadi lolobsu jedhan. Warroota akka keessa warri rakkina nutti faarsaa. Maal gootu kayyaratanii kana tole guddatanii isin. Haala babaatiin Mee kan yoo nama lama deegante isin ga'u kan innatti teessee kan. Hojii keenya beektus miidhamattiin shaaruu fi malee waan biraa fi. Garuu dhugumaas maal hojjettu isin? beekta hojii keenya maaluu ga'a? Durii baabattanii Duroo isan barbaad amma immoo mana qalii gali baga gammaddilaa. bakka sama wal barraa ka argaa achi galte deeman isa achi fayyadamate baay'ee. Si qallee ammoo waliin baduu si kutee. Sinumaan amma mee saatinii meeqa? Maal godhati saatinii tokko? Waan qabdu fakkaattu garuu kuma 4,500 jira. Qabdi haala birreessaa jira. Saanduqi reeffaa mana ta'e. Isaaniin mini. Eegaleera. Isaaniin mini. Nama akka keessan tokkotu. Maal gootu fakkaata boos? Waan nuti fedhee keessan isaan. Naanna fakkaata? Maarree. Meetirii lama hanga si mucaa fakkeenya hanga. Natti na keekina. Siningaa si. Meetirii lama hanga. Atoo mee. Dalda keessa qabdustuuni? Dalgaraaf tooyee sababa singaa. Maal bukkeenyi iftaara hanga? Jechuun mee isiniif yoo ballate hin ta'u isiniif akka keessa fiiddani. Bal'ina isaa maalaan godhamni garuu hunduu jedhu kan beeku nama hin beeku mini. Beektu maali? Isaantu jajjabaa taanee isin itti himan. Isa iyyuu mini amma beenu hojii cimaa tokko fuune. Walitti Badda. Projektii guddaa tokko. Dhugaa dhalaa uummati beeka boondii itti kutuu jalqabeera. Kuma hidhama? Nu ceesise dee uummati boondii itti kutaa. Wajjin hojjennu ree ani so hojii namoota gashuu barbaade ani kubbatu. Sinirratti hojjennaa waantichi. Lafa qorratti moo? Sin qaamoo keessan irratti. Dandeessoo waa. Maa inni wantichi maalaa taatu si? Amma keerame kana duufii. Itti himee. Ilaamee kanaan dura mucaa keessa namni qabatanii wal jaafaadhattu miti ala dammoo baay'atanii isin geggeessu laa. Amaanota sin geesse. Gaafa ofii duuta juugeeti. Maarree buqqeedhaan Silma maali? Nuu gameen bira qabaansa. Kosi naajjesa moo isa kamiinaaf uftate? waa'ee isaanii beektaa mati waa'ee isaanii magaatii qabu siyaa mulaasa akka lafa Eeyuusaa? miilkumee dhagaa. Amma kan koomiti. Yeroo baay'ee namni naani gadi na buusa. Amma mee miildhibbeen nama attaniitu sini. Simuru isaan. Jajjaboodha si. Jajjaboodha. Cima fakkaatu iyyuu. Hamba isa gubiti. Xinnoo isa kanatu fi sikaarii isaan nutti dhufe malee. Keemikaali. Subada. Isa iyyuu isa ijoollee keessanii maatii keessanii qabdanii asumaan illee karaa miidiyaa keenya karaa uzoo bashaatii kana dabarfadhaa mee. Dhaamsa dabarfadhaa. Dhaamsa dabarfadhaa. Naajjeesoo. Milkaasa xumuraa. Nan du'a. Silma maali? Maal fidda? Dhaamsa dabarfadhu. Dabarfadhu. Dhaamsa dabarfadhu. Warroonni akka warra kosii kanaa naajjeesuu barbaadan dhaabaan jedha. Akkasuu Eeyyam jettu. yoo dhuguma dhiira taate immoo bakkeetti dhuube. Balleessatti. Achitti dhuube. Naannaa jeefta. Namatti dhuube. Kottu naajjeesika. Eeyotu. Dalamaa dhufaan jiroo. Mataatti si dhaabe. Lafaasi funaanu. Gudduu keenya alkaanoo caamte dunachi beeyla. Albaa dhiiraa. Kan beekee kanneen tumurruu fi Kosaakosii. baatee isaa. Anneen kundu amma. Maafin kunnure. Nagaasii eegee morbataa kan ka'an. Aloo. Waa'ee koo beektamneeti. Maaliifin si wallaala na beektamneet? Baala akkamitti wallaahi. Samitti akkeetti re. Isa gagaddee dhabu. Akeen kuta. Albaa namatti tamiinu seeteet. Basumaama. Maanni? Maaltu? Bai deem siyyee jaasilamu. Eeyoot. Jawana gaarase. Shikana deema joora waan Illa deema. nagaanaan si caccabsa. Asii kutu asii. Deem kosi. Dandaadha. Waa'ee koo wallaahi jamoo. Albaa dhiiraa. Maaltu fi nama dhaga'u? Achitti laasi. Kosi. Kottu gaafaadhu baqattee. Baaba qattare. Si bare. Du bare. Dhageetti qaba. Dubartee. Lama ilaalan mataa isaa itti Mataa lagaa. isaa irratti daakuu dhaqan. Baadhu baqattee jechuu baadhee. Dhiisii. Dhuftee duddaa kee ilaalla. Baadhu baqataa. Ajaan nama. Isa bu'aa abbaa afaan hin guutu. Oyyoo, natti mamatti. Yoo baay'ee wayii irraan badde.
Iyo kawa kayo sa dito. Ano yung nakabad?